YouTube OMN subscribe goda. YouTube OMN akkamiin subscribe gootu. Tarkaanfiiwwan armaan gadii hordofaa. Jalqaba emailii qabaachuu qabdu. Emailii qabdu taanaan ammoo ammuma subscribe gochuu dandeessu. Bilbila harkaa yookiin kompiitara keessan irraa subscribe gochuu dandeessu. Jalqaba YouTube deemtu. OMN jechuudhaan qubee sadan qofa barreessuun jalqabdu. Ammas dhaqaatii bakka logo OMN agarsiisu cuqaasa. Dabra ammoo subscribe bakka jettu cuqaasa. Amma hordofaa yookiin subscriber OMN taatan jechuudha. Mallattoo bilbilaa ammoo tuqaa. Mallattoo bilbilaa tuquun odeessi Oromiyaa Media Network wayita tamsa'u hubachiis yookiin notificationin akka isin bira ga'uuf isin fayyada. Asuma cinaa mallattoo join jettu cuqaasuudhaan miseensa OMN ta'uun ji'atti $1 irraa eegalee OMNif buusuu dandeessu. Odeeffannoo wayitaa fi sirrii argachuudhaaf OMN hordofaa. Media keessa waliin waan dhaabbattaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaa fi gurra uummataa. Fiixeewwan addunyaa garaagaraa teessanii tooftaawwan isinii danda'amu maraan Facebook, YouTube akkasumas televiziyoonii Oromiyaa Media Network yaasaatii gubbaatti argamuun warri nu daawwataa jirtan akkam jirtu daawwattoota OMN qophii odeessaalee ka torban jalqabaatii walitti deebineetti jirra. Ajandaawwan garaagaraa qabachuudhaan haga sa'a tokko ta'uuf isin waliin turraa har'aa hana Abiraan Birruu fi Yoon Ingidaatu isin keessummeessaa isin waliin turaa haga xumuraatti wajjin turaa isin jenna Iyyuun Baganagaan dhufte. Galatoomira Baganagaan. Har'aa mata duree guddaa goone kan irraa dubbannu waa'ee beela biyyattii keessa jirudha. Beelli Tigraay mata oduu miidiyaalee garaagaraa ta'atii jira. Yaadi CG keenya yookiin jala mata duree keenya irratti argitan kun hawan Tigraay ka dubbatan keessaa tokkodha. Yeroo maal nyaannee bullaa yaaddofna jetti dubartiin tokko Tigraay keessaa The Guardian gubbaatti ajandaa keenya ijoo har'aati beela Tigraayitti ce'uun dura garuu odeessaawwan gaggabaaboo garaagaraa irraa dubbannutu jirra. Guyyaa kaleessaa waancaan Afrikaa xumuramee jira. Ivory Coast mataa waancaa Afrikaa taatee jirti. Waancaan Afrikaa yeroo ji'a tokko ta'uuf walitti dhufiinsaan biyyoota 24 hirmaachisuudhaan gaggeeffamaa ture kaleessaa xumura argatee jira. Qopheessituun waancaa Afrikaa baranaa Ivory Coast injifannoodhaan gool abdeet kan isheen jirtu. Waancaa Afrikaa baranaa yeroo sadaffaadhaaf injifachuudhaan milkoofteet kan isheen jirtu. Ivory Coast falmii waancaa kanaaf kan qaqqabde egaa Naayijeeriyaa waliin kan ture tapha daqiiqaa 90 istaadiyeemii guddaa biyyattii magaalaa Abijaan keessatti argamu istaadiyeemii Alassane Ouattara Stadium jedhamuun beekamu keessatti Naayijeeriyaa fi Ivory Coast gidduutti gaggeeffameen hedduun argamanii daawwataniiti kan isaan jiran istaadiyeemichi guutuudha kan inni ture keessummoonni garaagaraa bulchitoonni biyyattii qondaalonni kaaf qondaalonni FIFA hedduun argamaniiti kan isaan jiranii urjiiwwan kubbaa miilaa duraanii fi kan ammaallee hedduun kan irratti hirmaatanii ture. Ivory Coast tapha kaleessaa halkanee taphatame kanaan goolii 1-0dhaan Naayijeeriyaadhaan durfamaa turtus daqiiqaawwan gara dhumaa irratti urjiiwwan ishee biyyoota garaagaraa kilaboota garaagaraatiif taphatan Frank Kessie fi Sebastian Haller daqiiqaawwan 62 fi daqiiqaa 81 irratti galchii lakkoofsisaniin injifannoodhaan xumuruudhaaf dandeessee jirti Ivory Coast. Egaa Ivory Coast akkamiin gara xumura kanaatti gara milkaa'ina kanaatti dhuftee waan jedhu gaggabaabsinee yoo ilaalle ga'umsi isheen taphoota ramaddii jalqabaa irratti mul'isaa turte. Hedduun kan hin eegnee fi kan qeeqame ga'umsa gadi bu'aadha kan inni ture biyyi ramaddii ishee keessa darbuudhaaf illee dadhabdee hedduu kuftellee sada bakka jedhametti carraa dhiphoo amallee dorgommicha qabutti dhimma bahuudhaan gara nuusaa xumuraatiif darbuudhaaf dandeesse jechuunis biyyoota 16 keessatti hammatamuudhaaf dandeesse kun sanaan booda ga'umsa ishee jijjiiruudhaan ga'umsa ishee fooyyessuudhaan gara walakkaa xumuraa nuusaa xumuraa fi kaleessaa immoo waancaadhaaf darbuudhaaf dandeesseeti kan isheen jirtu. Egaa tapha waancaa kanarratti namoonni milkaa'ina Ivory Coastiif tumsaniiru jechuudhaan dirree keessattis dirreen alattis hojii hojjetaa turaniin galateeffataman hedduutu jiru.
Dirreen alaa namoonni akka Didier Drogba urjiin Ivory Coast duraanii urjiin kubbaa miilaa duraanii Didier Drogba fa'aa shoorri isaan taphatan olaanaa akka ture garee kana dadammaqsuudhaan milkaa'inaan ga'u keessatti tumsa olaanaa akka qabaataa turan gabaasaaleen garaagaraa mul'isaati kan isaanii jiranii galateeffataatti boonaati jira uummanni Ivory Coast dirree keessatti ammoo ga'een taphattoota kanneen akka Sebastian Heller fi Frank Kessié fa'aa olaanaadha kan ture keessumaa Sebastian Heller nama waggaa tokkoon dura dhibee kaansarii wajjiniin wal'aansoo qabaa turedha. Namni kun gara ga'umsa isaatti deebi'ee urjii kubbaa miilaa ta'ee itti fufaa jedhamee hin eegamne numaa lubbuudhaan ni jiraata jedhamee hin eegamne ture. Namni kaleessa lubbuudhaan jiraachuun isaayyuu yaaddoo guddaa keessa ture deebi'ee kaansarii injifatee kaansarii irra aane amma immoo dhufee waancaa Afrikaa biyya isaatiif injifachuudhaaf danda'ee jira goota jedhamuudhaan faarfamaati kan inni jiru. Bu'aa ba'iin Ivory Coast Steven Halleris keessaa darban kun hedduu biratti mallattoo cichoomnaa ta'uun faarfamaa jira. Abdii kutannaan akka hin barbaachifne illee hedduun wal harkaa fuudhuudhaan haga har'aatti illee ajandaa jabaa ta'aniiti kan isaanii jiran. Ivory Coast Sebastian Helleris waancaatti aanu Morookoon akka qopheessitus beekamee jira. Egaa kana fakkaata ture taphni waancaa Afrikaa barana. Ivory Coast tapha kana qopheessitee ofuma waancaa nyaachuun ayyaantummaa guddaa dheetaniin ka'ee yaadu akkaatuu kaafte ga'umsa isaaniitiin warra waancaadhaaf eegaman hin turre. Warri Ivory Coast gareewwan ciccimoon akka Senegal kaarmaan dura waancaa nyaatan fa'aan dursanii tapha keessaa ba'uun akkasumas kaaba Afrikaatti garee guguddaa ciccimootu ture warra san kan caalaa eegamaa ture. Ivory Coast waancaadhaan galanii jiranii baga milkooftan jennaani odeessa ispoortii kabiraatti dabarraa odeessa gabaabaa qabnuuni. Atleetii beekamaan Keeniyaadha kan maaraatooniin riikardiin isaa harka jirtu Kelvin Kiptum jedhamu leenjisaa isaa wajjin balaa konkolaataatiin nyaatameeti jira. Kun rifaatu guddaa uumee mataa oduu ta'eeti jira guyyaa har'aa ganamarraa kaasee jechuudha. Kelvin Kiptum maaraatoonii Chicaagoo kan yeroo dhiyoo gaggeeffameen sa'aatii 2 fi sekondii 35tti seenuudhaan riikardii addunyaa ajaa'ibsiisaa kamaaraatoonii galmeessiti kan jiru mucaa lafaa dhufti kun balaa konkolaataatiin nyaatamee jira. Qondaalota Keeniyaa warra ispoortii atleetiksii keessatti beekaman atleetota Itoophiyaa akka Qananiisaa Beqqalaa dabalatee namooti qondaalota Itoophiyaa dabalatee gadda guddaa itti dhaga'ameef rifaatu qaban ibsaati jiru. Mucaan kun balaa konkolaataatiin lubbuun dhabuu hedduu nama baay'ee rifaasisee jira. Hedduu waan nama rifaasisudha. Keessumaa hawaasa ispoortii, hawaasa atleetiksii akkuma guutuu addunyaatti iyyuu namoota eegaman keessaa tokko ture kuni nama akkasii haala kanaatiin umurii kanatti dhabuun waan rifaasisaadha. Kelvin Kiptum nama yeroo ammaa riikardii maaraatoonii addunyaa harkaa qabuudha. Eliud Kipchoge irraa yeroo darbee atleetiin kun onkoloolessa darbeedha Chicaagootti fiigicha fiigamee riikardii Kipchoge cabsuudhaan sa'aatii 2 fi sekondii 35 kan inni fiigicha kana xumuruudhaaf danda'e. Kanaanis abbaa riikardii addunyaati yeroo ammaa. Fuulduraaf illee nama gama maaraatoonii kanaan seenaa dabalataa hojjechuudhaaf ni danda'a jedhamee eegamu keessaa tokko ture. Egaa maaraatoonii sa'aatii 2 gadiin xumuruudhaaf ni danda'amu hin danda'amu wanni jedhu falmisiisaadha. Falmi yeroo dheeraadhaaf deemaa turedha. Namoota ni danda'ama jedhanii milkeessuudhaaf ni danda'u jedhamee abdataman keessaa tokko ture Kelvin Kiptum. Baay'eetti dhiyaateeti kan jiru sa'aatii 2 fi sekondii 35 irrattidha kan riikardii kana qabateeti jiru sekondiiwwanidha jechuudha yaada kana dhugoomsuudhaaf. Umurii kanatti namni maaraatooniidhaan seenaa kana fakkaatu galmeessisee hin jiru. Fuulduraaf illee hedduu eegamee ture. Nama akkasii balaa tasaatiin dhabuun hedduu nama gaddisiisa. Ofuma isaatii konkolaachisaa akka turedha kan beekame. Leenjisaa isaa waliin akka ture. Konkolaataan isaa to'annoodhaan ala ba'uudhaan qilee buutee akka lubbuun isaanii battalumatti darbeedha poolisiin Keeniyaa illee kan inni beeksisee jiru. Kun gadda guddaadha. Egaa wanni godhamuu hin jiru. Umurii kichuutti nyaatame mucaan kun waggaa 24 jechuun baay'ee lafaa dhufadha. Egaa
Maaraatoonii shaampiyoonii warri ta'an yookiin riikardii warri qaban biyyoota sadan Uganda, Kenya, Itoophiyaa biyyootuma kana gidduutti irra caalaan kan riikardiin wal harkaa fuudhamaa ture. Umurii kanatti immoo riikardii maaraatoonii isayyuu sa'aatii baay'ee saffisaa ta'e sa'aatii lamatti seenuun baay'ee waan hin baramne unusual jennee fudhachuu dandeenya. Gara fuulduraatti riikardii kanayyuu fooyyessuu danda'a. Baay'ee atileetoti baay'een atileetota Itoophiyaa dabalatee abdatamee ture. Atileetoti Itoophiyaa warri armaan dura maaraatoonii fi riikardii sa'aatii bayeessa qaban baay'een fiigicha kiiloomeetira 5 10,000 irraa gara maaraatoonii dhufu malee umurii kanatti gara maaraatoonii yeroo itti seenan baramaan dhufne atileet Hayilee Gabasillaasee fa'aan riikardii kan qaban umuriin isaanii 30 keessa erga seenee. So mucaan kun warra maaraatoonii sa'aatii 2 gaditti seenuu danda'an jedhamee abdatamuu danda'udha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf biyyooti atileetiksii fiigichaatiin keessumaa warri baha Afrikaatti baay'een isaaniis biyyoota baha Afrikaatti fiigicha maaraatooniis dabree 5,000 kan beekamanii atileetoti biyya kanaas qondaaloti biyyoota kanneenis gaddeetti dhaga'ame firfaatuu qaban ibsaati jiru. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Ayyee odeessa gabaabaa kan biraa kan gama kootiin jirutti darbuudhaaf dhiibbaan baqattoota Oromoo Somaaliyaa kutaalee garaagaraa keessa jiraatan mudatu yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufuudha dhageenya. Guyyaa kaleessa jechuun isaanii kan edaa baqattoonni Oromoo kutaa Puuntland keessa jiraatan jumlaadhaan hidhaatti guuramaa akka turan ragaaleen garasii ba'aa jiran gabaasaaleen garasii nu qaqqabanii nu mul'isu. Humnoonni nageenya Puuntland kaleessa galgala lammiilee Itoophiyaa addatti immoo dhalattoota Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan sakatta'insa jabaa geggeessaa akka turanii fi hundumaa jumlaadhaan guuranii hidhaatti naqaa akka turanii himameeti kan jiru. Yeroo ammaa Somaaliyaa keessa akkasumas keessuma gara Puuntland magaalaa Bosaasoo fi kanneen biroo keessatti baqattoonni Itoophiyaa hedduminaan ammoo baqattoonni Oromoo bal'inaan godaananii achitti akka argamantu himamaa. Kunis gam tokkoon hojii barbaachaadha gama kan biraatiin haala nageenya biyya keessa jiru keessaa dhiyeessuudha. Gama birootiinis ammoo carraawwan gara biyyoota birootti darbuus kaayyeeffatanii kan garasitti imalanii ni jiru. Baqattoonni hedduminaan achi keessa jiraatan kun yeroo ammaa dhiibbaan garaagaraa isaan mudataa jira. Kana dura akkuma gabaasaatti turre mana isaanii irratti diiguu dabalatee akkasumas ajjeechaa dabalatee rakkooleen garaagaraa kutaalee Somaaliyaa garaagaraa keessatti isaan mudataa ture jira. Puuntland kana keessatti irra deddeebiidhaan mudataa ture. Amma ittuu hammaatee sadarkaa mootummaatti baqattoota kana guutuutti qabanii mana hidhaatti naquun kun guuruun kun mul'ateeti kan jiru. Baqattoonni kunniin humnaan gara Itoophiyaatti deebifamuudhaaf akka malanillee qondaalota naannichaa wabeeffachuudhaan miidiyaaleen gabaasaati kan isaanii jirani. Ammam bulchiinsi Puuntland dhimmichi sochii shororkeessitoonni naannichatti taasisan kanneen akka Alshabaab naannichatti taasisaniin kan wal qabatudha yookaan sochii sana to'achuudhaaf kan godhamedha miiraa jedhuun deebii kennanis wannichi kallattumaan waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessanitti mufachuurraa kan madde ta'uu akka danda'u tilmaama bal'aatu jira. Gaa waliigalteen kun battala mallattaa irraa kaasee kutaalee Somaaliyaa garaagaraa keessatti agaa lammiilee jimlaan ajjeesuutti dhiibbaan baqattoota Oromoo mudataa jiru kun hamaadha. Inni kunis waan hamaadha. Waan sagalee ta'uufiin illee barbaachisudha. Kutaalee Somaaliyaa qofa osoo hin taane Somaalilaand isuma waliigaltee Itoophiyaa wajjin mallatteessite keessatti dhiibbaan godaantota yookiin baqattoota Itoophiyaa fi addatti immoo Oromoo ragaa turuu irra deddeebiin miidiyaaleen garaagaraa mataa gochuun gabaasaati akka turanii. Armaan dura aleellaan ture gaaleellaa namoota dhuunfaatiin yookiin immoo torban darbe immoo ajjeechaan dhalattoota Oromoo ragaa kan jedhame garee Alshabaabiin yookiin hidhattoota Alshabaabiin jedhamaati ture. Amma dhiibbaan deemaa jiru kallattiidhaan mootummaa Somaaliyaatiin yookiin mootummaa Puuntlandiin ta'aa akka jiru argaa jirra. Poolisii Puuntlandiidha jumlaadhaan gara mana hidhaatti kan lammiilee kanneen guuraatii jiru. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa guyyaa waliigalteen kun mallattaa'ee kaasee haleellaan ajjeechaan da'oo baqattootaa diiguudhaan saamicha irratti raawwachuun dhiibbaan garaagaraa tureeti jira. Namoota ukkaamsuun turee jira. Amma akka amma deemaa jiru kanaan Somaaliyaan
dhalattoota Itoophiyaatiif seef miti jechuu dandeessa dhugaa dubbachuuf. Kana booda sadarkaa kanatti erga haalli jiru yaaddeessaa dhufe lammiileen Itoophiyaa balaa jalatti kufuu isaanii addatti immoo lammiileen Oromoo balaa hamaa jalatti kufuu isaanii waan agarsiisaati. Kun immoo signaalii gaarii miti baha Afrikaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Not good signal. Baha Afrikaa kana keessa uummanni jiraatu irra deddeebiin akka dubbataa turre biyyoota kam keessattuu uummata wal keessa jiraatudha. Somaaliyaa keessa uummati Oromoo hin jiraata, uummati Somaalee ni jiraata. Dabrees immoo Itoophiyaa keessa uummanni Somaalee lakkoofsa guddaadhaan ministeerri paarlaamaa darbeelatti Somaaliyaa taanee dhalattooti Somaalee Itoophiyaa keessa jiraata taanee keenya. Djiboutis dabree uummata waluma keessa jiraata. Affaar Djibouti keessa jira, Itoophiyaa keessa jira, Somaaleen Djibouti keessa jira, Somaaliyaa keessa jira, Itoophiyaa keessa jira. Common homeland. Obboleen Coolataa kitaaba isaanii keessatti Horn of Africa common homeland kitaaba barreessanii ture. Afrikaan baha biyya uummati wal keessa jiraatudha. Biyya very diverse taateedha. Baay'ee nama gaddisa haalli kun gara hin malletti oofuu danda'a. Riijinichuma jedhee sodaa akkasiin qabaanii. So mootummaan Itoophiyaa haga yoonaa dhimma haleellaa lammiilee isaarratti raawwatamaa jiru kanarratti waan jedhan qabu. Jaarmiyaaleen godaantotaa akka UNHCR illee IOM illee waan jedhan hin qabu. Kunis namayyuu yaaddeessuutti irra jiraata. Miidiyaaleen tokko lama miti kan waa kana gabaasaa jiran. Miidiyaalee hedduuti amma torban darbe BBC, VOA miidiyaalee hedduutu waan kana gabaasaa jira. Maaliif akka xiyyeeffannaa dhabe namaa hin galu. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee lammiilee isaa dubbatuutu irra jiraata yaadee qabaas irratti dhimma kana kanumaan goolamne achuma dhimma Somaaliyaatti nu geessu kabiraatti dabarraa. Al-Shabaab haleellaa dilbata kaleessa raawwatee loltoota United Arab Emirates fi qondaala Baahireen tokko ajjeesuu beekameeti jira. Akka gabaasa Aljeeziraatti loltooti United Arab Emirates haleellaa Al-Shabaab kanaan dhuman 4 Baahireen irraa immoo qondaala tokkodha akka ajjeefame jedhamaatti jira. Loltooti United Arab Emirates akkasumas warri Baahireen kun kan Somaaliyaa jiraniif waraana Somaaliyaadhaa leenjisuuf akka turan beekameeti jira. Moqdishoo jechuudha. Dawoo waraanaa Jeneraal Gordon jedhamu irratti haleellaan Al-Shabaab kun kan baname haleellaa sana hordofeeti namooti kan dhuman jechuudha. Prezidentiin Somaaliyaa gaddatti dhaga'ame ibsanii jiranii akkasumas United Arab Emirates irraa ministeera raayyaa ittisa biyyaa gadda isaanitti dhaga'ame ibsaniiti kan jiran dippiloomatiin Emirates tokko Anwar Garsha nama jedhamu karaa Twitter isaa gochi ammeenyaa kamuu adeemsi yookiin sochii nagaa kabachiisuu keenya ka daangessu ka duubatti deebisuu miti jedhaniitti jiranii. Baahireen hanga ammaatti waan jettan qabdu dhimma kanarratti Al-Shabaab immoo haleellaa kanaaf gaafatamummaa fudhatee jiraanatu raawwatee jedheeti jira. Al-Shabaab haleellaa kana raawwadheef United Arab Emirates mootummaa Somaaliyaadhaa kan farra musliimaa ta'e farra barnoota islaamaa ta'e deeggaraa jirtii badii kanarraa deebi'uu qabdi jechuudhaan kan hime Al-Shabaabi. Kibxata torban darbee keessa Somaaliyaa keessatti namoota 10 ajjeesee 20 madeessuu gabaafamaati ka ture. Al-Shabaab irra deddeebiin egaa yeroo dhiyoos Somaaliyaa keessatti haleellaa hammeessaati ka jiru. Prezidentiin Somaaliyaadhaa Hassan Sheikh Mohammed yeroo inni darbee Itaaliitti imalanii haasawaa Med-Or jedhamu tokko irratti garee qorannooti yookiin institutionii qorannooti gaafiif deebii godhameef irratti Al-Shabaab balleessaati jirra. Almost on horizon jedhan Al-Shabaab baduuf dhumarra ga'eeti jira. Yeroo dhiyootti hin badaa karaa waraanaa jedhanii turanii tarii kan nu tan confront yookiin nu dura dhaabbachuu danda'u karaa ideology yookiin ilaalchaati. Sanaanis karaa hayyoota amantaa irratti dalagaa jirra jedhanii jiranii. Haa ta'uutii garuu haleellaan Al-Shabaab baay'ee hammaataa dhufeera yeroo dhiyoo asii. Erga Itoophiyaan olii galtee Somaalilaand wajjin mallatteessitee immoo Al-Shabaab baay'ee dhaaddataatii jira. Haleellaa kana hammeesseeti jira. Akka Hassan Sheikh Mohammed jedhan Al-Shabaab badaa jira yookiin immoo badiirra waan jiruuf haleellaa abdii kutannaa yookiin desperate ta'ee fudhataa jira moo jabaachaati jira kan jedhu ragaa akka biraa barbaada jechuudha. Dhagaa sochiin Al-Shabaab kun badee
dhabame Al-Shabaab bakka jedhametti mudeebee waan jabaataa jirudha kan inni fakkaata leellaan bakka bakkatti gareen kun taasisu jabaateeti kan inni tufee jira kutaalee Somaaliyaa garaagaraa keessatti jechuudha. Leellaan loltoota United Arab Emirates yookaan gamtaa Emiratesotaa irratti xiyyeeffate kun haaloo bahannaallee ni fakkaata yaadonni jedhan bal'inaan deemaati kan isaan jirani. United Arab Emirates yeroo ammaa Itoophiyaa wajjiniin hariiroo guddaa qabdi mootummaa Itoophiyaa wajjiniin jechuudha. Gama kan biraatiin Somaliland kan Somaaliyaa irraa citeetan biyya mataa koo danda'e ta'a jechaa jirtu wajjiniinis hariiroonni qabu jabaadha. Hanga buufata galaanaa misoomsuutti darbee ammoo Itoophiyaan illee waan sana keessatti akka qooda fudhattuuf hanga itti afeeruutti fi deeggaruutti illee deemuun yookaan biyyoonni sadan biyyoota jennu Somaliland, Itoophiyaa fi United Arab Emirates waliin ta'uudhaan hanga poortii misoomsuu hojiilee garaagaraa bakka sanatti hojjechuutti deemuun isaanii ni yaadatama. Ni beekama kanatti gammachuu akka hin qabne ni beekama. Al-Shabaab daangaa fi tokkummaa Somaaliyaa ni kabachiifna waan jedhuun egaa kana duras sochiin hedduun taasifamaati tureeti kan jiru gama sanaani. Kanarra dhaabbachuudhaan gamtaa Emiratesotaa irratti haaloo bahannaa miira fakkaatuunis gocha kana raawwatee jedhuun jira. Waldhabbeensa mootummaa federaalaa Somaaliyaa qofa wajjin akka hin taanellee yaadonni akeekan jiru jechuudha barbaadeetanii. Akka waliigalaatti yoo ilaalle pirezidantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed yeroo Al Jazeera wajjiniin turtii taasisanitti akkasumas miidiyaa biyya Egypt tokko faana yeroo turtii taasisanitti Al-Shabaabiin balleessinee turre yookaan sadarkaa hin jiru jedhamurraan geenyee turre mootummaan Itoophiyaa Somaliland wajjiniin hariiroo mallatteessuun Al-Shabaab akka inni deebi'ee biqilu yookaan akka inni deebi'ee jabaatu gochaa jira jechuudhaan hundi isaanii dubbatan ni jira. Ammanatti yeroo gabaabduu kana gidduutti sababa waliigaltee kanaatiin Al-Shabaab deebi'ee jabaate jechuudha. Baannullee miirri qabatamaadhaan lafarratti mul'ataa jirus sanuma kan fakkaatu. Pirezidantiin kun tarii lola Al-Shabaab irratti geggeessan sana laaffisanii sababa kanaatiin xiyyeeffannoo biyyoota lixaafaa argachuuf yookaan adeemsa Itoophiyaa kana dura dhaabbachuudhaaf yaadonni jedhanis ni jiru. Akka waliigalaatti naannoon sun onkuramni isa mudatee jiru keessumaa erga waliigaltee sanaati. Onkuramni naannoo baha Afrikaatti mul'atu kun yeroodhaa gara yerootti hammaataa waan dhufaa jiru fakkaata. Somaaliyaan gamtaan Afrikaa akka Itoophiyaa baarullee jechuunis Itoophiyaa yaada waliigaltee ulaa galaanaa Somaliland wajjin mallatteessise akka inni kuffisullee yaa'ii isaa miila Finfinneetti taa'u irratti gaafateeti kan inni jiru mootummaan Somaaliyaa. Somaliland gama isheetiin mormaati jirti. Eeyyuun ejjennoo akkamii qabata dhimma kanarratti waan jedhus eegamaati jira. Egaa Somaaliyaa keessatti argama nagaa kabachiisuu keessumaa Somaaliyaa keessatti waraanni National Somalia Army kan jedhamu waan dadhabeef biyyattiin diigumsa keessa turte waggoota 30 darbanii fi erga 2006 gareen Al-Shabaab ijaaramees warri nagaa kabachiisaa jiru garee gamtaa Afrikaatti AMISOM irratti komiin ka'ee ergasii immoo gareen ATMIS jedhamu African Transmission Mission in Somalia garee kanatu nagaa kabachiisaa jira. Gareen kun Somaaliyaa keessa guutumatti bahuudhaaf ergamni nagaa eegumsaa yookiin immoo Somaaliyaa keessatti nagaan tasgabbiin kan kabajamu army yookiin raayyaa biyyoolessa Somaaliyaatiin jedhamee sagantaan ittiin ATMIS guutumatti Somaaliyaa keessa bahu karaa United Nation karaa gamtaa Afrikaa qophaa'eetu jira. Marsaadhaan bahaa jira torban darbe kaasee karaa dubbataa turre. Bara 2024 keessa jiru kana keessa muddee keessa guutumatti gareen ATMIS bahee waraana Somaaliyaatiin akka bakka bu'uudha kan karoorri jiru. Haala kanaan haleellaan Al-Shabaab yoo jabaataa deeme gareen ATMIS maal gochuu danda'a yookiin immoo gamtaa Afrikaas ta'ee United Nation maal murteessuu danda'a kan jiru gara fuulduraatti kan waliin laallu ta'a garuu adeemsi Al-Shabaab itti jiru Somaaliyaaf yaaddoo ta'uu danda'a jennee fudhatuu dandeenya. Daawwattoota keenya gara ajandaa keenya ijoo har'aatti dabarraa sana dura garuu beeksisa tokko sin affeera. Yooyyaa daawwattoota keenya irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti ufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha.
kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromia Media Network kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo emailii fi passwordii accountii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal accountii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra sanduqa lamaan tuqaasa. Dhumarra agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu tuqaasa. Amma Oromiyaa Media Networkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa. Baatii kurneessoo Oromiyaa Media Network keessatti argamna waggaa kurnaffaan OMN yaadatamuudhaaf ji'oo torbaanota muraasaatu nuuf daawwattoota keenya waggaa kurnaffaa kana OMN bifa adda ta'een kan yaadatu bakka dhaloota isaa Minnesota kutaa Ameerikaa jechuudha. Ichi dabalatee bakkeewwan garaagaraatti sagantaawwan garaagaraa qophaa'aa jiru karaa maanajimentii OMN fi boordii OMN. OMN karaa irra dhufee ni beeka daawwattoota keenya baay'een hawaasa keenya biyya keessaa biyya ala jiru gumaacha miidiyaan kun hawaasa biyya sanaatiif gumaaches namuu itti muun hin barbaachisu qabatamaan waan ragaan jiruuf jechuudha. OMN waggaa kurnaffaa kanas cee miidiyaa jabaa ta'e akka fuula'uuf gargaarsi hawaasa isa barbaachisaa. Kanaaf immoo karaa ittiin OMN tumsuu dandeessan tooftaawwan garaagaraa qopheessinee jirra. Yeroo garaagaraatti kan isin beeksisaa turru karaa miseensummaa OMN YouTube gubbaatti argamu karaa PayPal accountii OMN dabrees immoo Facebook keenya irratti tooftaa haaraan dhufee subscription kan jedhu subscribe kan jedhu fuula Facebook keenya irra dhaqxanii karaa herregaa subscription yookiin herregaa PayPal OMN gargaaruu dandeessu isiniin jenna daawwattoota keenya baga waggaa kurnaffaa geessa. Galatoomii Abrahaam kanuma wal qabatee ergaanii dabarsuudhaaf barbaannu OMN tumsuu yookaan gargaaruu qofa osoo hin taane OMN wajjiniinis hojjechuun ni danda'ama ergaa jedhu dabarsuudhaaf keessumaa dhaabbileen oomishaalee garaagaraa irratti bobbaatan yookaan hojiilee adda addaa irratti bobbaatan oomisha keessan karaa kana beeksifachuu dhaabbilee keessan karaa kana beeksifachuudha ni dandeessu. Karoora OMN kan kabaja waggaa kurnaffaadhaan wal qabatee keessumaa rakkoo faayinaansii OMN mudate bu'uura irraa furuudhaaf hojiilee hojjennu keessaa inni tokko dhaabbilee alaa wajjiniin bifa garaagaraatiin walitti dhufanii hojjechuu waan ta'eef waan kanarratti kottaa miidiyaa keessan wajjiniin hojjedhaa oomisha keessan dhaabbilee keessanis beeksisaa jechuudha barbaannaa kun gam tokkoon OMN'if humna faayinaansiitii gama kan biraatiif isiniifis bu'aadha. Wanni akkasii baay'ee hin baratamne hawaasa keenya biratti abbootii qabeenyaa keenya biratti dhaabbilee isaanii gama miidiyaatiin beeksisuun kun hagas maraa hin mul'atu. Kanarratti hanqinoota jiran of ilaaluudhaan gara miidiyaa keenyas akka dhuftan nu waliin akka hojjettan akka humna nuuf taatan ofiifis dhaabbilee keessan akka guddifattan isiniif dhaamna. Hojiilee garaagaraa bifa ispoonsoraatiin wajjiniin hojjechuudha barbaannaa yeroo qilleensa bitachuudha barbaannaa qaamoleen jettanis yoo jiraatan dhuftanii carraa kanaan nu dubbisuudhaaf hin dandeessu keessaanis nu quunnamuu hin dandeessu biyya garaagaraa irratti argamtanii kanaaf kottaa waliin haa hojjennu miiraa jedhullee ergaa jedhullee dabarsuudhaan barbaada. Ulfaadhu yehuun gara dubbii ijoo har'aa filanneetti dabarreetti jirra waa'ee beela biyyattii irratti kan haasofnu yeroo mara maal nyaannee bullaa yaaddofnaa maturee jedhu ka dubartoota Tigraay keessaa haati tokko miidiyaa The Guardian jedhamu irratti dubbatte akka matureetti filanneetti jirra balbala du'aatirra maturee jedhu The Guardian gabaasa bal'aa waa'ee beela Tigraay dabrees beela kutaalee biyyattiitti yaaddoo ta'aa jiru barreesseetti jira. Tigraay ganda Tsaykama jedhamurraa kan gabaasa isaa eegalu ganda kanatti magaazanni midhaanii yookiin gumbii midhaanii oneetii jira manaan gargaarsaa jechuudha. Daa'imman ija mukaa funaannatu jedha muka koranii akkasumas dhakaa darbachuudhaan
ija mukaa funaananiiti kan jiraatan jedha. Daa'imni dubbise keessaa tokko Abaadii Adaane namni jedhamu ji'a tokkoof bifa kanaan ija mukaa funaanne nyaata turre. Muki kun gogee yookiin iji mukaa kun yoo dhume maal akka taanu hin beeknu, maal akka nyaannu hin beeknu jechuudhaan dubbata. Tigraayitti ooyiruun faca'e sababa hongeetiin guutumatti osoo midhaan kenni nafee jira bakka baay'eetti lafti Tigraay parsantii 50 ol yookiin 52 jedha gaazexaan riippoortar. Parsantii 52 lafa qonnaa yookiin lafa oomishaa keessaa guutumatti humnoota Eritiriyaa fi humnoota Amaaraatiin to'atamee jira. Lafa harka 38 moo 48 dhufaame ka qotame kanuma jechuun lafa qotame malu keessa. Uummati Tigraay waraana waggaa lamaa booda beela keessa ture. Beellis akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture yeroo sanatti miidiyaaleen mata duree akka irraa dubbatanii. Sana hordofee immoo uummati waan nyaatu dhabee loon qabullee guutumatti gurguree midhaan bitataa ture. Amma loon sunillee hin jiranii humtu harkatti nafne jedha. Hawaasi naannichaa guutumatti parsantii 100 jedhamu uummata harka namaa eeggataa jirudha. Beelli Tigraay kun gaa rakkoo beelaa yookiin rakkoo hongeetiin qofa osoo hin taane rakkoowwan garaa garaa overlap ta'anii yookiin wal uddeellatanii dhufuudhaan wal qabatee beela baay'ee muddama guddaa fidaa jirudha. Gabaasa miidiyaa kanarratti akka argaa turetti haalli uummati sun keessa jiru baay'ee nama sodaachisa, baay'ee nama rifaasisa. Garuu as keessatti jabinni mootummaa naannoo Tigraay akkasuma akka hawaasa sanaatti arge miidiyaatti fayyadamuu irratti baay'ee jabina qaba. Muuxannoo guddaadha dhugaa dubbatuudhaaf. Beelli Tigraay qofa hin jiru, naannolee biyyattii baay'ee keessa jira. Oromiyaa dabalatee garuu namni irraa dubbatu hin jiru. Miidiyaaleen addunyaa baay'ee xiyyeeffannoo kennaniifiiti jiru rakkoo Tigraay kanaaf kanaaf ammoo miidiyaaleen hedduu hawwatamanii osoo hin taane dhimmichumti dhiibee ba'aa waan jirudha kan inni natti fakkaatu. Rakkoon kun yeroodhaa gara yerootti hammaataa waan dhufeedha kan inni natti fakkaatu. Inumaayyuu rakkoon Itoophiyaa keessa jiru hanga Gaazaa hanga Yuukireen xiyyeeffannoo argachuudhaaf hin dandeenye. Balaan caalu ammoo Itoophiyaa keessattidha kan inni mul'ataa jiru. Qeeqni jedhu irra deddeebiidhaan inni mul'ata beela kanaan wal qabate. Haguma gara miidiyaaleen gara biyyatti deemanii rakkoo biyyatti baasanii mul'isuuf yaalan keessa rakkoon ba'ee mul'ataa jiru rakkoo Tigraay keessatti mudatee jirudha. Rakkoon kun garuu Tigraay keessa qofa jira jechuudhaaf hin dandeenyu. Kaaba naannoo Amaaraa keessatti bal'inaan ni mul'ata. Affaar keessatti bal'inaan ni mul'ata. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti bal'inaan ni mul'ata. Naannoo kibba lixa Itoophiyaa jedhamu keessatti akkasumas gara kibbaa kanattis bal'inaan kan mul'atudha. Oromiyaa keessa amma Harargee fa'aa keessatti rakkoon kun qaala'insa jireenyaatiin dabalamee hongeen jechuudha. Qaala'insa jireenyaatiin dabalamee akkasumas rakkoo nageenyaatiin dabalamee hawaasa sadarkaa beela hammaataadhaaf saaxiluudhaan gahaati jira. Tibbana garasummaa namoota dubbisaati turre keessumaa uummanni gandoota baadiyyaa gammoojjii gandoota baadiyyaa aanaalee Harargee baaf Harargee lixaa garaagaraa keessa gara magaalaatti godaanuudhaaf illee dirqamaa jiraachuun isaan nuuf ibsan ni jira. Oromiyaa kutaalee biroo keessattis gariin weerara dhibeedhaan dabalame gariin ammoo sababoota adda addaatiin rakkoo nageenyaa kanaan dabalame hawaasni beelarra bu'aa jiraachuun waan haalamu miti waan dhiibee ba'ee mul'ataa jirudha ofuma isaatii jechuudhaaf ni jedhe. Gandi oduu gabaasaan The Guardian qaamaan itti argamee daawwate kun Keeme gandi jedhamtu kun ganda waraanaan miidhamte ta'uu ishee suuraaleedhuma asirratti argine keessa gabaasa kana keessatti mul'atan keessaa arguun ni danda'ama. Konkolaattonni waraanaa garaagaraa yeroo isaan gubatanii barbadaanii dhaabbatan fa'aa ni argina. Gabaasuma kana keessaa hubachuun akka danda'amutti gandi kun ganda waraanaan manca'eedha. Loltoota Eertiraa fi Itoophiyaatiin illee saamicha dabalatee yakkoonni garaagaraan ganda uummata kanarratti raawwatamanidha. Uummanni ganda kana yeroo ammaa waa tokko farka hin qabu jechuudhaan ibsa gabaasni kun haala amma jiru kanaan kan itti fufu taanaan birmannaan hatattamaa birmannaan adda ta'e hin qaqqabu taanaan uummata guutuutti dhumuudhaaf danda'udha jechuudhaan ibsu qondaalonni Tigraay illee. Egaa lafti Tigraay akkuma atiyyuu kaafte yeroo ammaa dhukkeetti jijjiirameeti jira hongeedhaan wal qabate. Oomishoonni jedhamu hin mul'atu kan oomishuudhaaf yaales ooyiruu irratti akka duraa hafeedha hawaasni kan inni dubbatu. Gama kan biraatiin weerara waraanaan akkaan
jedhamee hubameeti kan jiru uummanni buqqa'ee dirreerra jira haga yoona kun walitti dabalamanii xiyyeeffannoo dhabuun gama mootummaa federaalaatiin jirus itti dabalamee mootummaan kanaan dura beelallee akka meeshaa waraanaatti kan itti dhimma bahaa ture ta'uudhaan wal qabatee sababa saamicha gargaarsa namoomaatiin immoo gargaarsi garasitti hawaasaaf taasifamu jiyootaan dhaabbilee idil-addunyaa kanneen akka mootummaa Ameerikaa fa'aa UN fa'aan irraa dhaabbatee kan ture ta'uudhaan wal qabatee haalonni kunneen walitti dabalamanii maalidha kan isaan uumanii jiran beela hamaa kan beela bara 1997tti fakkeeffamu yookaan 77tti fakkeeffamu sana kan dhumaatii uummata miliyoona walakkaadhaa olii hordofsiisan deebisuu danda'a haalli jiru kan yeroo sanaatiin wal fakkaataa yaada jedhu uumeeti kan inni jiru. Haati ilmaan jahaa Tsilaalee Abraalee jedhamtu kan miidiyaan The Guardian jedhamu kun dubbise yeroo hunda eessaa waan nyaatamu arganna maal nyaanna waan jedhu yaannaa waan jedhudha kan isheen kaaf tokko mata duree keenya kanarratti dubbanne yeroo hunda ni beelofna wanni nuti nyaan maal yaadnu maal nyaanne bulla eessaa waan nyaatamtu arganna waan jedhudha jechuudhaan kan isheen kaafte. Egaa beelaan yookaan garaadhaan uummata gabroomsuutu deemaa jira yaada jedhullee waan dhugoomsuu fakkaata jechi haadha kana dubartiin kan biraan daa'imman ishee beelaan watalamaa jiraachuu himtu gabaasuma kana keessatti daa'imman koo beelaan yeroo hunda waan nyaataa gaafatu waan ani itti kennu hin qabu beela isaanii arguun hedduu na jeeqaa maaliif hireen kun narra buute jedhee tan of abaaraa jechuudhaan kan isheen ibsitu garakkoon uummata kanaa ammam gadi fagoo akka ta'e yaadota mul'isanidha jennee kaasuudhaaf ni dandeenya gabaasumti kun rakkoon kun kutaalee biyyattii biroo keessattis Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii biroo keessattis babal'ataa jiraachuu ni mirkaneessa. Egaa tokko akkaatu kaafte lafti Tigraay parsantii 52 kan ta'u lafa oomishaa yookiin lafa qonnaa keessaa humnoota xaalayyaa Amaaraa akkasumas humnoota Shaabiyaatiin dhuunfatamuun oomishi Tigraay akka gadi bu'u godhee jira. Oomishi xiqqaa parsantii 30 waan akkasiiti kan oomisha gannaa keessaa walitti qabee kuni rakkoo waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti kamuu dhabuudhaan dhalate jennee fudhachuu dandeenya. Karaa biraa immoo gargaarsi hatamaa ture Tigraayittis gargaarsi hatamaa ture. Dhaabbileen sababa saniin gargaarsa dhaabanii turan World Food Program USA dhaabbata gargaarsaa fi misooma Ameerikaa jechuudha. USAID I think December muddee darbeedha kan gargaarsa itti deebi'ee kennuu jalqabe. Baay'ee nama gaddisiisa amma bakka baay'eetti loltooti Shaabiyaa fi loltooti mootummaa fakkeenya gandumaa maqaa dhoofte Tsaakama kana keessatti beeladallee saamaa turan midhaan saamaa turan meeshaawwan qonnaa uummati Tigraay ittiin qotataa ture caccabsaa kaan gubaa turanii kaan saamaa turan warra Shaabiyaadha yeroo sana gabaasa ture jira miidiyaalee gubbaatti so kuni rakkoo guddaa walirraa hin cinne self sustaining rakkumti kun akka ofumaasaa dhiibbaa qama biraa osoo hin barbaadin akka itti uffuu haala mijeessee jira jedhee yaada beelli kun yookiin immoo rakkoon fedhii gargaarsa namoomaa kun beela bara 1977 walqixxaa gaafa jedhu mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa immoo sobaadha beelli waan jedhamus hin jiru namni beelaan dhumees hin jiru jechuudhaan waakkateeti jira mootummaan federaalaa jechuudha. Ministeerri Muummeeyyuu dheengadda paarlaamaa gubbaatti dhimma kanarratti yoo deebii kennan beela bara 1977 walqixxeessuun dogoggoradha. Beela sanaan nama miliyoona tokkotu dhume soomeerre namni miliyoona tokko kan dhume akkamitti walqixxeessitanii jedhan waayide. So maayini wabii namni miliyoona tokko kan dhumne wabii maalii qabda? Because amma uummata Tigraay miliyoona 6 keessaa miliyoona 6 gargaarsa harka namaa barbaada jedha gabaasuma kana keessatti kun waan publicly beekamudha mootummaan naannichaa simataa jiru. Dirqama immoo namni miliyoona tokko dhumuu qaba beela sana equivalently ibsuudhaaf. Qoosanatti fakkaata akka itti mootummaan waan kana laalaa jiru baay'ee nama gaddisiisa amma dubartittiin Yachilaarraa dubbatte sun daa'imni koo yeroo mara natti boossi midhaan nyaata yookiin immoo waa afaanitti geeffattu jecha kuni baay'ee na jeeqa boqonnaa na dhorkaa jechuudhaan frustration yookiin immoo rakkoo hamaa keessa jiraachuu isaati kun baay'ee nama dhukkubsa baay'ee nama kamittuu dhagahamuu qaba.
mootummaa keessaa ta'uu sirra jira dirqamaati Tigraay ta'uun qabdu dirqama mootummaa Tigraay ta'uun qabdu waa'ee kana waa'ee hammeenya beelli kun balaa inni fiduu danda'u hubachuuf yookiin isaaniif dubbachuudhaaf beelli kun immoo kutaa biyyattii maraa jira jedha The Guardian kutaaleen biyyattii baay'een walitti bu'iinsaan hongeedhaan qaala'insa jireenyaatiin buqqaatiidhaan wal qabate beela wal fakkaataa keessatti kufuun isaanii waan hin oolle akka ta'e ibsee jira. Midhaan gargaarsaa dhaqqabaa jiruyyuu ammayyuu sodaa akka qaban dhaabbileen gargaarsa namoomaa ni kaasu. Kana wal qabsiisee dhaabbileen gargaarsa namoomaa konkolaataa fe'isa gargaarsa namoomaa GPS itti hidhaniiti kan bakkee gargaarsaa dhaqqabaa jiru. Gargaarsa naannichi barbaadu keessaa immoo parsantii 14 qofadha kan naannicha dhaqqabaa jiru jechaati jira. The Guardian kana inni darbee miidiyaaleen baay'een gabaasanii jiranii. Mootummaa dhumtiyyuu sadarkaan beela Tigraay kun akka beekamtiin arganne godhee jira. Egaa bara 2021 keessa UN bara 2021 akka faranjiitti UN'n waan Tigraayitti deemaa jiru kana fedhii gargaarsa namoomaa deemaa jiru mul'ataa jiru kana wajjin wal qabsiisee famine yookiin beela jennee declare goonu gaafa jedhu mootummaan ni dide. So amma faminitti guddatee jira. Dirqama declare gochuun sirra jiraatu. It's already famine. Akkasan bara 2021 iyyuu beelaan kan ibsamu ture jechuudha wanni kun kan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sadarkaa beelaatti ibsuuf jennan mootummaan Itoophiyaa dheekkamsa guddaa akka dhageessiseedha kan dhaga'amu garee finciltoota deeggaruu dhaabbileen gargaarsa namoomaa jechuudhaan hanga dippiloomaatotaaf qondaalota gargaarsa namoomaa Itoophiyaa buufatanii hawaasa baraaruudhaaf socho'an biyya ari'ee baasuutti gahuu isaanii fa'aa yaadachiisu qondaalli gargaarsa namoomaa dhaabbatichaa Mark Lowcock jedhamanii egaa haalli kun immoo kan yeroo sanaati olitti ittuu babal'achaa hammaachaa rakkoonis hammaachaa ta'e kan inni dhufee jiru. Yeroo ammaa haalli Tigraay kun beela qofa osoo hin taane rakkoo siyaasaa bira naannichatti dhalaa jiraachuudha kan argaa jirru. Warri Tigraay frustrate godhanii akka isaanii yookaan mootummaa federaalaa kanarratti abdii kutatanii akka gara yaada siyaasaa biyya hiriira siyaasaa biraa barbaaduutti kan isaan deemaa jiran tokko sababni inni ijoon hawaasa beelaan dhumaa jiru kanadha. Kun biyyattii ni fayyadannee yaannu mootummaan gorra jirus ni fayyada jennee yaannu rakkoo siyaasaa duraan iyyuu biyyattii keessa jiru kana akkamittiin furraa muddama kana akkamittiin tasgabbeessinaa jedhee yeroo yaaduuf tarkaanfilee sanaaf dandeessisan fudhachuun barbaachisutti ittuu haalota rakkoo siyaasaa biyyattii hammeessanii fi gara waan biraatti oofan wal waraansa yookaan muddama biraatti oofan if karaa banuun kun dadhabina guddaa gama mootummaa federaalaatiin illee mul'atedha jechuudhaaf hin dandeenya. Akkuma iyyuu kaaste gargaarsa Tigraay barbaaddu keessa majjii darbee qofa keessa gabaasni kun akkuma iyyuu eerte uummata miiliyoona 6 uummanni Tigraay guutuutti iyyuu gargaarsa namoomaa kan barbaadu ta'ee jira uummanni kun. Duraan gara parsantii 90tiin ibsamaa ture uummanni gargaarsa namaa barbaadu. Amma guutuutti iyyuu uummata gargaarsa namaatiif karaa eeggatudha jechuudhaan kaasaa isaan kana keessa ji'a darbe kana qofa keessa parsantii 14 qofadha kan qaqqabe gargaarsa namoomaa barbaadamu naannichi barbaadu keessa jechuudha. Kana jechuun hawaasichi gargaarsa argataa jiru qarqara dhumaati yeroodhaa gara yerootti iji mukaa achi daa'imman dhakaadhaan boostee harcaastee nyaattu sun gaafa dhumte hireen daa'imman kana maal ta'uudhaaf deema hireen lammiilee kana maal ta'uudhaaf deema waan jedhu ilaalaa tilmaamaa deemuun barbaachisaadha. Akkuma immoo jedhame wannichi Tigraay qofa irratti daanga'ee dhaabbataa hin jiru. Guutuu biyyattiitti babal'ataati kan inni jiru. Haalli Oromiyaa akka nu yaaddessuu danda'utu irra jiraata. Rincicni gama Tigraayitti mul'ate kun Oromiyaattis mul'ataati kan inni jiru. Hawaasni akka inni gadi ba'ee rakkoo isaa hin himanne illee taasifamaati kan inni jiru. Gargaarsi gahaan qaqqabaati hin jiru. Waan si gaddisiisu Harargee keessa yeroo bakkeewwan rakkoon kun itti mudatetti iddoo gargaarsa namoomaatu barbaachisu jedhamee gargaarsi namoomaa ergametti illee midhaan mankuusaa keessa taa'a hawaasni alaati kan inni beela'u. Yookaan kaadireetu baasee gurgurata yookaan achitti daana'oon nyaatti midhaan sana uummanni garuu alaati kan inni beelaan harca'u. Haalonni kun xiyyeeffannoon argatan taanan tarkaanfiin rakkoo uummata kana bu'uurarraa furuudhaaf danda'u beela hawaasa kana mudatee jiru salphisuudhaaf danda'u yookaan irraa qolachuudhaaf danda'u hatattamaan fudhatamuudha baannaan haalli hireen lammiilee keenya balaa guddaa keessa jiraachuudha argina.
uummata miiliyoona 120 Itoophiyaa keessa jiraatu keessaa harki tokko ja'affaan yeroo ammaa uummata gargaarsa namaa harka namaa eeggatu yookaan uummata beelaaf saaxilamaa jiru akka ta'edha gabaasni kun kan inni eeru. Itoophiyaa keessatti nama 6 keessaa namni tokko beelarra bu'aa jira jechuudha. Kana jechuun yeroo dhagara yerootti immoo haalichi hammaataati jira. Qaala'insi jireenyaa yeroo inni tasgabbaa'u argaatee hin jiru. Hongeen babal'ataati kan inni deemaa jiru. Balaawwan uumamaa garaagaraa lolaadhaan wal qabatee wanta jiru kaasuun ni danda'ama. Lolli hin dhaabbanne nagaan hin buune uummanni nagaadhaan qe'ee isaatti deebi'ee qotachuudhaaf hin dandeenye. Buqqaatonni dirree irra jiru haga yoonaatti illee. Haalonni kunniin xiyyeeffannoo addaadha kan isaan barbaadan Oromiyaa keessattis. Kanaaf wanti Tigraay yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kan kaasaa jirruuf wannichi akkuma jirutti gara Oromiyaattis dhufaa jiraachuudhaan wal qabateeti. Mootummaan waan beelaa wajjin wal qabatu, waan fedhii gargaarsa namoomaa wajjin wal qabatu hunduma ija siyaasaatiin laaluun uummata biyya sanii balaa guddaatti oofaa akka jiru naa galaa. Sadarkaa beelaa kanarree hawaasni addunyaa akka hin hubanne bara 2021 kaasee mootummaan sadarkaa reetingii jira beektaa integrated food security phase classification kan jedhamu sadarkaa beelaa fi fedhii gargaarsa namoomaa kan ittiin ibsutu jira. Ana xiinxaladha wanni kun. Sadarkaan sun akka hin baane mootummaan Itoophiyaa hin ugguree jedhama gabaasa kana keessatti. Beelli fi fedhiin gargaarsa namoomaa hin jiru jechuudha. Oromiyaa keessatti child malnutrition yookiin immoo hanqinni nyaata madaalawaa daa'imman irratti mul'atu parsantii 47 ga'ee jira jechuudha. Half parsantii 50 siqee jira almost. Child malnutritioniin Oromiyaa keessa jiru parsantii 47 yoo ta'e Tigraay amma sadarkaa kanatti beellisee ibsamu sadarkaa maalitti jira jettee tilmaamuu hin dandeessa jechuudha. Mootummaan ragaaleen akka hin baane UN dabalatee dhaabbata walabaati jedhama. UN dhaabbata biyyoota walitti dhufanii ijaaranii ragaalee akka hin arganne xiinxala akka hin hojjenne fedhii gargaarsa namoomaa biyyattii keessatti barbaachisu qabatamaan xiinxalee doonaroota arjoomtotaaf waamicha akka hin goone gochuu jechuun uummati beelaan akka dhumuu itti murteessu jechuudha. Waa hunduma ija siyaasaan laaluun faayidaa maalii qaba? Amma mootummaan kun kana gochuu isaatiin fakkeenyaaf faamilii deekleer gochuu dhabuudhaan ragaan akka hin baane gochuu dhabuudhaan imeejii Itoophiyaatiif hin hojjedhe yoo ta'u jechuun maqaan Itoophiyaa addunyaa gubbaatti beelaan akka hin kaane xanneedhaan akka hin kaane godha yoo ta'e godhaa jiraadha. Qabatamaan gochaa jira. Maaltu deemaa jira? Fedhii mootummaa kanaatu amma dhugatti qabatamaan ta'aa jira moo hawaasi addunyaa ija kamiin ilaalaa jira kan jedhu baay'ee xiinxala bal'aan barbaadu. Garuu Itoophiyaa keessatti namni beelaan hanga dhumaa jirutti beelaan dhumaa jira. Bakka maqaan Itoophiyaa kanumaan kaabara. Maqaa biraa fiduu hin dandeessu. Maqaan jirreessa fiddaati. Maqaan namni Itoophiyaa keessatti 5 10 miliyoonni soo beela'ee nyaataan sababa rakkoo nyaataatiin dhumaa jira ta'e Itoophiyaa keessa bilchiginnaatu jira, badhaadhinaa qananiitti jira. Uummanni jettee ibsuu hin dandeessu. Ragaa qabatamaatu amansiisa waan ta'eef. So ija siyaasaatiin waa hunduma laaluu keessaa bahee mootummaan rakkoo jirtu amanee isaafis ba'aa ofirraa buusuu dabar. Amma doonarooti warri gargaarsa namoomaa aid agencies kennan fedhii qabaatanii gara Itoophiyaatti dhufanii yoo gargaarsa kennan mootummaan irraa amma tokko ba'aa buusuu ta'a jedhee yaada. Gama sanatti osoo xiyyeeffatanii baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa balaa uummata keenyatti aggaamee jiru hin hir'isaa. Lammaffaa immoo akka mootummaattis ba'aa bardanii isarra jiru sheer gochuu danda'a yoo ija siyaasaatiin laaluurraa hafe kan jedhu. Tarkaanfilee hedduutu eegama mootummaarraa. Beela kana sadarkaa gadi ba'anii ibsuun irra jiraatutti gadi ba'anii ibsuudha sadarkaa inni irra jiru. Awwaaluun homaa tokko maaliin dhoksuudhaan dhibee dhokfachuun fayyina hin ta'u wanni jedhama maaksonni akkasii kun inni jiru dhoksaan fanxoon fayyisuus hin jedhama. Egaa sadarkaa sanatti gadi ba'anii hawaasni addunyaallee qooda isaa sadarkaa sanatti ba'uu akka inni danda'uuf labsuun hin danda'amu taanaan dhumaatiin keessumaa jeetti aanu kana keessa bitootes maarchi keessaa kaasee
dhumaatii hamaan Tigraayitti mudachuu danda'a wanni jedhu ni jira gabaasa kana keessa ammuma namoonni dhibbootaan lakkaa'aman dhumuu amma mootummaa Itoophiyaa waakkatus dhaabbileen akka Abbagaar uummata Itoophiyaa fa'a Imbaa Xabbaaqii kan jedhan fa'a mirkaneessuu isaanii gabaasni kun ni eera naannoo Amaaraatti illee namoonni waan kanaan gaagaaman jiraachuu isaanii ni eera gabaasni kun gara nama 21 jedha naannoo Amaaraa keessatti Tigraay keessatti nama 351 jedheeti kan jiru dhibbootaan namni dhumaa jiraachuu kanaan duras miidiyaaleen ibsaati kan isaanii turanii kumaatamaan sababa beelaa fi hongeetiin sababa wal'aansa dhabuutiin namni dhumaa jira jedhee jira gabaasni kuni gama diinagdeetiinis tarkaanfii addaatu barbaachisaadheeti kan inni kaasuudhaaf danda'u guyyaadhaa gara guyyaatti haalli jiru hawaasaa to'annoodhaan ala ba'aati kan jiru humna hawaasaatii ol ta'aati kan jiru qaala'insa jireenyaa kana tasgabbeessuudhaaf mootummaan qabatamaadhaan wanni inni hojjetaa jiru hin mul'atu yookaan jijjiirama fidee jijjiiramni jiruuf jireenya hawaasichaa irratti mul'isaa jiru hin jiru xiyyeeffannoon mootummaa yeroo ammaa muuzeemii ijaaruu irratti paarkii hundeessuu irratti bakka bashannanaa gochuu irratti kan inni ta'ee jiru akkuma yeroo hundumaa irra deddeebiidhaan kaafnee jirru uummanni dhagaa nyaatu uummanni paarkiin qorquu haala kana keessatti Finfinnee fi naannoo ishee qofa giddugala godhatanii hojiilee hojjetaman kun rakkoo hawaasa biyyattii waliigalaa ta'uudhaaf furmaata hawaasa waliigalaa ta'uudhaaf hin danda'a waan ta'eef sadarkaa sanatti kutaalee biyyattii biroo illee mul'achuun barbaachisaadha jedhee yaada gama diinagdeetiin gama birootiinis tarkaanfileen jajjaboon rakkoo hawaasa kanaa bu'uurarraa maqsuudhaaf danda'an yoo hin fudhatamin Itoophiyaa keessatti waan hamaa itti fufiinsaan arguudhaaf deemna. Daawwattoota keenya mariin keenya odeessaalee ka guyyaadhaa kanuma ture qophii keenya ittaanu guyyaa ittaanu walitti deebina yeroo gaarii qabaadha. Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu isin haa ga'u daawwattoota keenya kabajamoo OMN guyyaa dhaabbatee ture tumsa keessan walirraa hin cinneen har'a ga'ee kunoo waggaa kurnaffaa dhaloota isaa kabajachuuf jira har'as tumsi keessan miidiyaa kanaaf murteessaa fi waan filannoo hin qabne ta'uu isin yaadachiisuu feena kanaafis filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMN'if karaa fuullaadhaan ka itti tumsitan filannoo miseensummaa ka YouTube keenya irratti argamudha. Kanammoo YouTube OMN gaaf bantan profaayilii yookiin eenyummeessa YouTube OMN bakka agarsiisuu gaditti argattu. Warri fayyadama YouTube irratti hubannoo gahaa hin qabne adeemsa kana hordofaa. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. $1.5 kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Hundeeffama isaarraa kaasee namoonni bifa kanaan miseensummaa guutuudhaan akkasumas super chaatii fi stiikarii bitachuun OMN deeggaraa turanii fi jiran warra kanneeni. Miseensonni OMN kunneen ulfaadhaa isiniin jenna. Warri kunis nutti dabalamuudhaan miseensa OMN ta'aa miidiyaa kana cimsaa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa.